Nagaan keessanaa baay'atu akkam jirtu obboleessa keessan abdiidha. Yeroo darbe qubee afaan Oromoo qeenxee qubee 26 akka jiran, qubeen 26 kun immoo qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaan akka ta'e, hundi isaanii qubee gurguddaa fi xixiqqaa akka qabaatan, qubeen 26 qeenxeen sun immoo qubee dubbifamaa 21 fi qubee dubbachiiftuu 5 akka qabu, qubeen dubbifamaanis dubbachiiftuunis immoo qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa mataa isaanii akka qabanii dubbachiiftuun sagalee akka jedhamu bifamaan tokko qubeedhuma barachuuf baacaadaa jennee baranna malee otoo dubbachiiftuu biraan qabaatin sagalee mataa isaatii qabaachuu waan hin dandeenyeef qubeen dubbifamaa fi qubeen dubbachiiftuu wal bira dhufanii sagalee mataa isaanii walitti fidatanii maal godhuu jecha nuuf uumuu yookiin afaan Oromoo barreessuuf dubbisuuf nu gargaaru jechuudha. Har'a immoo isaan kana isiniin jedheetanii A, Ba, Caa, Daa, E, E, Fa, Faa farda akka jennu jechuudha. Gaa, Haa, haadha akka jennu jechuudha. I, ija akka jennu jechuudha. Jaa, jaarsa akka jennu jechuudha. Kaa, karra akka jennu jechuudha. Laa, lama akka jennu jechuudha. Maa, mana akka jechuu jechuudha. Naa, nama akka jechuu jechuudha. Oo, odaa akka jechuu jechuudha. Haa, poolisii akka jechuuti. Qaa, qaaraa akka jechuuti. Raa, raafuu akka jechuuti. Saa, sa'a akka jechuuti. Taa, taayyee yookiin kan biraa akka jechuuti. Uu, uu, va, viidiyoo akka jechuuti. Waa, waxii akka jechuuti. A, xiyyaara akka jechuuti. Yaa, yeeyyii akka jechuuti. Zaa, zannabuu fa'i akka jechuuti. Qubee afaan Oromoo kana keessa baay'een isaanii qubee afaan Oromoo warra yoo jedhamanii kaan isaanii immoo kan ergifataman jiru jechuudha. Fakkeenya haa poolisii fa'iin jennu hin ergifatame jechuu dandeenya. Akkuma kana va viidiyoo fa'ii warra jennu, viinoo fa'ii warra jennu, za zannabuu fa'ii warra jennu qubee ergisaa ta'u jechuudha. Yeroo kana qubeen jechoonni sun ittiin ijaraman baay'een isaanii qubee jecha ergisaa ta'u jechuudha. Akkuma kana immoo qubee afaan Oromoo xixiqqoo qabnaa jechuudha. Xixiqqoon sun A guddaa, A xiqqaa jechuudha. Baa guddaa, Baa xiqqaa jechuudha. Caa guddaa, Caa xiqqaa jechuudha. Daa guddaa, Daa xiqqaa jechuudha. Ee guddaa, Ee xiqqaa jechuudha. Faa guddaa, farda jechuudha. Faa xiqqaa jechuudha. Gaa, gamoo, Gaa xiqqaa jechuudha. Haa, haadha, Haa xiqqaa jechuudha. I, ija, Ii xiqqaan immoo ishii kanaa jechuudha. Jaa, jaarsa, Jaa guddaan immoo ishii kanaa jechuudha. Jaa xiqqaan ishii godaate jechuudha. Kaa, kaayyoo, Kaan immoo ishiin godaa ishii xiqqoodha jechuudha. Laa, lama, Laan ishiin xiqqoon immoo ishii kanaa jechuudha. Laa ishii xiqqoo fi Iin tokkuma. Laa ishiin xiqqoo fi Iin ishiin guddoon waluma fakkaatu jechuudha. Okay? Maa, mana, Maa isa xiqqaan isa kana jechuudha. Naa, nama, Naa isa xiqqaan ishii jechuudha. Oon, odaa, Oo xiqqaan ishii kana jechuudha. Paa, poolisii, Paa xiqqaan ishii kana jechuudha. Qaa, qaaraa yookiin qaama, Qaan xiqqoon kana jechuudha. Raa, raafuu, Raa xiqqoon ishii kana jechuudha. Saa, saaraa, Saa xiqqoon kana jechuudha. Taa, taayyee jenne duraani, Taa xiqqoon ishii kana jechuudha. Uu xiqqoon ishii kana jechuudha. Ujummoo jechuu dandeenya. Vaan xiqqoon ishii kana. Waa, waa xiqqoon ishii kana. Xaa, xaa xiqqoon ishii kana. Yaa, yaa xiqqoon ishii kana. Zaa, zaa xiqqoon ishii kana. Okay. Kan erga jennee booda duraan dubbanne irra waan ta'eef irra deebi'uu baay'een barbaachisu. Qubee afaan Oromoo qubee guddaadha.
Qubee afaan Oromoo dachaatu na jalaa badee. Haa ta'u gaa. Qubeen afaan Oromoo immoo dubbifamaa warri jedhaman isaan kana. Dubbifamaa jechuun dubbachiiftuu fi dubbifamaa walitti dhufanii 26 yoo ta'an, 5 fi 21 walitti dhufee 26 ta'e jechuudha. Kanaafuu 26 kanarraa dubbifamaa 21 qabna, dubbachiiftuu 5 qabna jechuudha. Dubbachiiftuu warri jedhaman warra sagalee mataa ofii qaban A, E, I, O, U dha jechuudha. A, E, I, O, U jechuudha. Isaan kun kana jechuun immoo qubeen xixiqqaan isaanii isaanuma gaaratti isinitti barsiise. Qubee xixiqqaan isaanii isaan kana kana jechuudha. Qubee guddaa fi qubee xiqqaa ta'u malee sagaleen isaanii tokkuma jechuudha. Okay. Inni akkuma jirutti ta'ee amma immoo qubee afaan Oromoo qubee afaan Oromoo kamiin isinii barreessaa? Qubee dachaan isinii barreessaa na jalaa badee. Qubee afaan Oromoo qubee dachaa isiniif haa barreessu. Qubeewwan dachaa afaan Oromoo qubee dachaa torba ammatti kana fayyadamnu. Cha, dha, cha, dha, na, nya, ha, haadha, dha, ha, ja jenna jechuudha. Okay. Tokko, lama, sadi, afur, shani, ja'a, torba. Isaan kun immoo qubee xiqqoo fi qubee guddaa qabu. Waa jijjiiraman qabu jechuudha. Qubeen afaan Oromoo qubee dachaa jechuun qubee afaan Oromoo qeenxee lamatu wal bira dhufe jechuudha. Maa hiika biraa hiika addaan. Qubee afaan Oromoo qeenxee lamatu wal bira dhufe jechuudha. Okay. Qubee afaan Oromoo qeenxee lama wal biratti dhufaniitu qubee dachaa jedhaman jechuudha. Qubeen dachaa kunis akkuma qubee afaan Oromoo isa qeenxee qubee dachaa ammatti kan harkaa qabnu torbaa qubee gurguddaa fi qubee xiqqaa jira jechuudha. Caa fi haa wal bira yoo dhufan sagalee jara lachuu fudhatanii cha cha jedhamu jechuudha. Akka chaappaa. Dhaa akka dhadhaa. Daa fi haa walitti dhufanii dhaa akka dhadhaa. Naa fi yaan immoo walitti dhufanii naa fi yaa walitti yoo dhufan nyaa akka nyaata jechuudha. A, a, a akka nyaaphaa jechuudha. Paa fi haa yoo walitti dhufan phaa jedhamu. Saa fi haa shaa akka bishaan jechuudha. Saa fi haa. Taa fi tsaa. Taa fi saan innaa walitti dhufan tsaa tsaa jedhamu akka tsahaa jechuudha. Zaa fi yaan innaa walitti dhufan zhaa jedhamu akka televezyiinii jennu wayii waan akkasii jechuudha. Zhaa. Kanaaf qubeen isaanii qubee gurguddaan isa kana yoo ta'e shaan xiqqoon ishee kana, dhaa xiqqoon ishee kana, nya xiqqoon ishee kana, a a paa midila paa fi haa walitti dhufe a xiqqoon kana, sha sha xiqqoon kana, tsa xiqqoon kana, zha xiqqoon kana jechuudha. Kanaaf qubeen afaan Oromoo dachaan isaan kana jechuudha. Akkuma gaarii qabaadhaa. Qubee dachaa barattaniittu eeyyaadha. Sana booda immoo akkamitti qubee dubbifamaa dubbachiiftu walitti jecha akka ijaarru barannaa jechuudha.